namoota hubannoo malee bakkoota garagaraa taa'ee yeroo hunda natti bilbiluutu jira jechuun itti mul'atu garuu amma yoo isin mul'ata ta'e telefoonni isin amma natti ergitanii bakka isin jirtan waliin baasuuf hin ta'a. Achi taa'anii immoo dura ammaa seenta amma maaliif hin keessaa hin bajetta anaafis jechuu irra qulqulleen as jaatee egaa ati akkas ta'e maaliif akkana goota maal jechuudha. Maal jechuudha akkanan jedhamu bara. Akkanumaaf waan kana ofii isaatii waliin naqee keessa taa'utti warra odeessuu baay'ee jira jechuudha. Warroonni kuni ammoo numaaf humaa godhullee hin danda'anii of dhibu maleedha. Dubbiin akki taatu abbichi waan tufee arraabuufaa taati jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoonni numaaf miidiyaa akkaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hunda keessanuu bakkuma jirtanii salaamtaan tiyya tan jaalalaa ta'uun irraa burqite bakka jirtanitti wirjettee qilleensarraan isin bira haa geessu isiniin jechuu barbaada. Alhamdulillah galanna kan Rabbii guddaati walitti deebinee jirra inshallah isinni Rabbiitiin. Egaa namni jiru waanuma jiru dalagaa numa jirra nu keessa jirti dubbachuun dhiifnu amma sochoo waa hojjechuu hin dhiifnu jechuu barbaadeeti. Alhamdulillah galanna kan Rabbii guddaati. Isiniin jaaladha akkana jaalattanis abdiin qabaa bakka jirtaniin nageenya Rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jechuun barbaada. Kajallatallee Rabbi nuuf haa qajeelchuu qajeelillee Rabbi gartee warra jallatallee kadhagee jalas hiriiree inshallah walfaana hiriiree jiraatu Rabbi nu haa godhu warra gartee osoo dhagahu akka naman dhageenye ta'uu osoo hin taane warra gurraan jechuun waan dhageenyu hunda waan taaf hin taane addaan baafatee beekee gartee hubatee jala deemuu danda'ullee Rabbi nuuf haa godhu. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Baga nagaan Rabbi guddaan fayyaa walitti nu deebisisaniin jechuu barbaada. Egaa yeroon akkana jiru dhugaa ani numaaf akka numaafitti fayyaa guutuun qaba. Garuu cinaacha koo tokko fayyaa nan qabu. Sababni fayyaa nan qabnee fi haala keessa jirruutu fayyaa nu dhoorka jechuudha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Galata Rabbii qijaan galchaa hundumaa Rabbii fayyaan gaafaaya fayyaa nu haa deebisu. Fayyaan isa gubbaa qofa miti isa keessootis Rabbii nuuf haa deebisu. Inshallah warra barbara waliin jiraatullee Rabbi nu haa godhu jechuu barbaadeeti. Galanna kan Rabbii guddaati. Egaa ammas waan takka taniin dubbachuu barbaadu osoon dhimma fardii viidiyoo tanaaf as dhufe dubbachuu kiyyaan dura wanni nan dubbachuu barbaade warroonni sooshaal miidiyaa kanarraa yeroo garagaraatti haalota keessa turre san keessatti gartee san keessa nu gorsaa turtan hunda keessanuu na gorsaa turtan hunda keessanuu galatoo warroonni nu gorsaa turtan galatoomaa isiniin ja'a jasaa keessa Rabbi isiniif haa kafaluu. Ammas irra deebi'ee naaf galatoomaa amtuu isinirraa qabutti kan Rabbii jala naa jiraadha. Isiniin jaaladha akkana jaalattanis abdiin qaba. Inshallah isin Rabbiitiin maaliif dhaloonni akka dhalootatti egaa waa'uma gaarii sirraa fedha. Kanaaf dubbiin oloofne gaddeemti akkaataa isii yeroo nu dhube keessatti haalli ulfaataadha. Dhugaadha namni jiruuf jireenya qaba. Numaafatillee jiruuf jireenya qabda. Haalli dubbii tanaa ulfaataadha. Gama birootti siin deemuutti jira. Keessaa dhaabbadhu warri naan jechaa turtan dhugaadha.
naaf galatooma arrallee waanuma isin jettaniitu ta'e sababni maal jechuu barbaadeeti ani yeroo saniif jechoota waan isin jettan hunda niin hubadhaa nillee niin arkaa jechuudha jechuun hubannoo dhabee yookaan arkuu dhabeetii miti garuu arrarraas boruma fooyyooyitii kajuu waliin daadarkaasa keessa ture dhugaa wanni osoo oftuuti si salphisaa karaa waan birootti si oofti warri dubbiin tun osoo deemtuu haalan taane hunda keessa si galchiti jettanii naaf yaaddoytan dhalootummaaf naa yaaddoytanii jechuu barbaadeetiin naaf galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jaaladhaa bakka jirtanitti hamtuu rabbi isinirraa qabu warra gartee wal harkulle rabbi nu haa godhu isiniin jechuu barbaade bakkuma jirtanii nageenyi rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jaa alhamdulillah dhugaa dubbichi haaluma silaa jaame sanittuu nu naqeeti na naqee ka'e garuu nana kuusaa ergaan arkee akka godhanii fi kana ani lubbuu yeroo lamaanii addaan baasu yookaan fakkeenyaaf akka waliin miine akka kara birootti hanga tasgabbii harkatanii kajuu idduutti dhamaatiin ture garuu dhamaatiin tiyyeessanii maal taate biyyatti laaqamtee jechuu barbaadeeti. Biyyatti laaqamtee erga biyyatti laaqamtee ol qabne gaqqabne dadhabne nam jiruuf jireenya dhabaa wanni tungaa oofte bakka birootiin nu dhayti. Kanaaf murtee mataa kiyyaanis fudhadhee gorsa keessan sanillee yeroo saniif dhagaatuma arrarra boru jiru sanii arraa yeroon isaa geessee itti fayyadamuu kiyya. Isinis naa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Ammoo as keessa warri immoo hubannoo dhabaas haa ta'uu hubannoonis haa ta'uu ka'oomsa waan kanaa tarii hubachuu dhabuun ni danda'ama. Osoo ka'umsa waan kana sirraa waliin kaa'ame akkamitti kaa'amee hin beekne jechoota ulfaatuuf hamma darbachaa turtanii fi darbataa jirtanis ani gama kootiin dhiifama isinii godheetiin jira isinilleen egaa naaf jiraadhaa waan isiniin jiru hin qabu jechuu barbaadeeti. Sababni beekii hubattu malee hin dubbatiniitu jira hubachuu nama barbaachisa waan namaan jechuu dura jechuudha. Kanaafi isinillee dhiifama isinii godhe yoonaan dogoggora qabaadhe isinitti waa balleessee jiraadhellee dhiifama naa godhaa isiniin jechuu barbaade dubbicha jaraa keessaa baheetiin jira. Isaanillee rabbi nagaan gartee warra wal qabachuu danda'uu fi warra walillee harkatee gartee jireenya fuula duraallee rabbi qaceelchee waliin jiraatullee rabbi haa godhu jenna dhaloota keenya kanaaf waliin ifaanyee kuni waan biroo hin qabu jechuu barbaade alhamdulillahi. Maaliin jechuu barbaadu waan kana keessaa bahee jira jechuudha. Harkaas rabbi na oolchee jira. Garuu ani keessaa bahus isiin na dhiisutti hin jirtu. Sababni waan garagaraa jira. Namoota hubannoo malee bakkoota garagaraa taa'ee yeroo hunda natti bilbiluutu jira jechuudha. Namoonni akkasii kuni fakkeenyaaf warri keessattuu lafa nuti keessa jirru kana keessa jiru namoota baay'eenis ni jiran. Namoonni kun ammoo yeroo kana waliin taanu kana keessatti dhiyaatanii waan kana furmaata waliin barbaadu silaa mala. Silaa hajiraatus kana dhugaan jirtu isuma kana. Isa kanatti dhiisee akkanumaaf waan kana ofii isaatii waliin naqee keessa taa'utti warra odeessuu baay'ee jira jechuudha. Warroonni kun ammoo numaaf humaa godhullee hin danda'anii of dhibu maleedha. Haa odeessanii rakkoo hin qabu. Garuu isin dhugaan jirtu quuqama jaraa qabaannaan dhiyaatanii waan kana numaaf dadhabee jira isaan bakka bu'anii yoo danda'an furmaatatti godhuu asaana bilbilaan warri nama arrabsitus biyya tana keessaas bakka garaatiis teessee inni sirriin ta'uu isa kana sirreeffadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafe amma waa hedduun nama dhiba. Waa'een keenya kuni hedduun nama dhiba. Wanti nama dhibu tokko maal jechuu barbaadeeti. Tokkoffaani yeroo ammaan tanatti fiidoo takka waraabeetiin jira keessaa baheetiin jira jettu jechuudha. Keessaa baheetiin jira dubbicha. Wanni keessaa bahee fi haalatumaan isinii ibsu kana. Daadarkaa hedduu keessa jiruu itti jireenya
واحد دوتاني وان قدين انكبو وري وان كنرا jechuun waan mirkaneeffachuu barbaadu dubbee fiidiyoo deebitee ilaaluu dandeessa. Akkamitti numaaf jara kanatti dhufee akka haala akkam keessa waliin dabranii tokko ammoo osoo kanaa hunu banne akka waan kana waliin naqee ofii qiyyaa faayidaa keessa argachuudhaaf dhalatan adda facaasu yookiin jiruu isii balleessuudhaaf itti fakkeessee keessa jiraadhutti akka hubattan warri akkanatti hubatees ni jira. Kuni dogoggora. Garuu akkaataa itti walitti dhufan deebitanii dubbee namaa qorattanii yoo dhuftanii irra gaarii namaa ta'a waan namaan jechuu duraa jechuudha. Maaliif namni waliin beenye namni simbeenye simmadaaliniitu jira. Namni simbeenye simmadaalinii saniitu jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf ammoo isinis hubannoodhaa isin barbaachisa dubbee deebitanii waa hubachuudha qabdanii jaa warri halaala ta'isanii yaadota garaagaraatii fi gartee waan namaan jettanii illee irraa of qusachuudha qabdu. Egaa hubatan malee hin gugatan jaanii akkasitti akkanaa hubattan barbaadeeti jechuudha. Ani gama kiyyaanii inni hubannoo malee waan anjees hubannoodhaan waan anjeesi gama kiyyaan dhiifama godheetiif hin jira. Warroonni immoo mararfannaa fi yaaddoo fi gartee nooliin rakkachaa haala kana geessan hordoftoonni keenya ani gama galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Dhiifamallee isin gaafachuu fedhaa jechuudha. Maaliif daadarkaa isin akkasii waliin daadarkoonye san isin dhagee keessaa dhaabbachuu dhabuun kiyyaa har'a ammoo guyyaan isin jettan san gahee keessaa dhaabbatu kiyyaa fi yeroo isin barbaadanitti haala kana ammoo oolchuu kiyya dhabuu kiyyaaf dhiifama gam tokkoon dhiifama isiniin jaa isinillee mararfannaa isin naa qabdaniif galatoomaa waan dhaloota ta'aniif na jaalattani anis akkasumatti isin jaaladha isiniin jechuu barbaadeeti. Amma yeroo amma jiru kanatti hoo maaltu jira? Namoonni tokko hanga ammaan tanaa warra natti bilbiluu sababni fiidiyoon ani keessaa bahee waan kana ju'uutanii waraabeetu jira. Fiidiyoon san dhuguma keessaa baheetiin jira. Sababaan keessaa bahee hunda tarreessaatiin jira. Kaan ammoo namni dubbee kee deebi'ee yoo qorate waan ati taatee fi haala gartee san hundarraa waa baruu danda'a jechuu barbaadetu walumaa galattu. Egaa maal jaanii nyaata nama quubsuu eelirratti beekanii jaan kana jechuun maal jechuudha? Waan hin godhin hin qabu waan hin godhisan hunda biyyatti laaquu malee bu'aa fi waan hin ifaajjeefiin dhabe jechuu akkuma dhalootattuu duuba waan godhaniitu hin jirre keessaa bahuun furmaata naaf ta'ee akka furmaata fudheen keessaa bahuu filadhe jechuudha. An filadhu immoo warri maa filatta jedhee hanga amma natti bilbila biyya tana keessa waan arginaan jiru namoota baay'eetu jira jechuudha. Namoota kanallee bilbila isaanii hundi yeroo ammaan tanaa natti bilbilaa jiran bilbila isaaniillee na bira jira jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kaan immoo cufadheetu hin jiraa'u. Warroonni kuni isinitti mul'atu garuu amma yoo isin mul'ata ta'e tartaantu akkuma amma jiru kanatti hundi isiidhaa natti bilbilaa jirti jechuudha. Wanti isiin natti bilbiltuu fi gaarii yookaan jaraafis yaaddee osoo hin taane wanti mana bilbilu jirtuu fi isii walumaa galattuu akka nama isii yaadu taate dura ammaa keessa dubbii tana seentaa erga keessa seentee maa hin fixinii amma isiin gaarii dhagaa ani hamaadha jettee dhaadataa jirti jechuudha. Waan isiin bilbilaa jirtuu fi isiimaa fi rabbitu beeka. Garuu yoo qaqqabanii ilaalan ta nama keenyaa kun nama dibdi waan isiin bilbilaa jirtuu fi isiif rabbitu beeka. Garuu numaa fi akka nama tokkotti dirqama qabu akka dhalootatti baadheetiin jira. Kana caalaa waan baadhuu waan danda'u qabbaan nama dhalee nama dadhaba. Yoo namni adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti haaluma uumaa keessattuu jallina malee si dhaga'uu didee akka dhagaatti waan hin taane keessa deemee gidiraa hiraan fi waan garagaraa kana dalaguu malee hin dhaabbanne haadhaaf abbaan nama dhalee nama dadhabaa jechuudha. Kanaaf an dadhabadhe achi taanii immoo dura ammaa seenta amma maaliif hin keessaa hin bahe jetta anaafis jechuu irra
dhufanii furmaata jara kanaa barbaaduudhaatu irra wayyaa yaada juun qaba isaan saniif viidiyoon tun yoo bira geessa akka carraa jechuu hojjaa kasanirraa haftee bilbilaa jiran ani numaaf akka numaafitti nama if bira jiruusi nama sodaa isaanii qabuu miti haala fedhe keessatti yoo of sirreessan yoo of sirreessuu baatanii ani tokko isaanii tiif firraa dhorkuufis qophiidha isaaniifis wanni kun galuudha qaba jechuu barbaadeeti asuma keessa taa'anii gaasitti bilbilanii duraan maa dubbii seentaa maa akkana taataa wanti isaan hin jenne hin jiru jechuudha maaf dubbii seentaa maa akkana taataa amma maa keessaa baataa miti yoo erga kana gootee kana siitu godhee si itti gaafatamaa nuufisii walii taa'a maaloo warri juusi as bahee jiraa jechuudha duraan eessa tureen ammoo anaafis gaafiidha as bahuun isaanii gaariidha gaafii tiyyaaf boodaaf kaayyatanii silaa dubbii tana gaata dhabamte akka isaa beetiin jira isaan dhufanii furanii natti dhufuullee qabaniin jaa akka aadaalletti akka dhugaalletti akka haqaalletti isa kanaatu jiraata kakanarraa hafte dhaadannoon isaanii akka fedhan yoo godhataniis numaaf nama kanaaf jecha eeggachuu miti waan dalagaa irratti iftoomummaan haqummaadhaan hanga danda'utti laffa'eetiin jira laffaatii san biyyatti laaquu fi gartee haalan taane hunda keessa na harkaa seenuu anuu mataa kiyya na salphisanii haala hamaa na godhuu isaanii hangaan mudadhuttiin deeme kuni namni yoo hubannoo hin qabaanneef dubbee keenyarraa deebi'ee waan keessa turre beekuu qaba amma booda wanti feete yoo dhuftee wanti gaafatamu hin qabu jechuudha maaliif gaafatamummaa kanaan qabu abbichi immoo face to face siin barbaada jeegaa daaraktii jechuun deemuu barbaadu daddabuudhaa miti daaraktii dhufuullee danda'a sodaa namaan qabnu jechuu barbaadeeti jara kana immoo warroota akkana godhatan kana immoo isaan dhaadataa oolanillee ani dhaaduu isaanii deebii isaanii kenneetiin jira amma booda viidiyoo irrattu yoo rabbi jee namoota akkas godhatu san isinii waraabuuf hin ta'a yoo natti deebi'an jechuudha isaan deebuu baatanillee isaan haala malee naan ja'anii akka malee naan ja'anii natti dhaadatan sanii waan hin taane keessa galanii jechuu osoo nu banne waan harkannaan jaan sanii ani dhiisuun taa'uu jechuudha hanga bakka isaan jiranii baasee itti dhaqqabee ofii xiyyaa waan isaan narraa qaban gaafadhutti inshaallah dhiisuuf hin taa'u kanumaan jechuu barbaada inshaallah akka namoonni gama bilbilanii na jeeqanitti yookaan waan fedhan jaanitti numaaf gaasodaa rakkoo hamtuu keessaa useenee jira inshaallah rabbi rakkoo nan nakanii maaliif ofii xiyyaa'u kaa sodaadheetiin jira jechuu barbaadeeti akka isaan jaanitti jechuu ani sodaa isaanii tokkollee hin qabu abbaana barbaade immoo tokko isaanii mataa keessa tumee bira dabruun beeka yoon namatti jalladhe yookiin dabee jiraadhe dhugaadha anaatu namatti dabee jira san akkasitti fudhachuun qabaa jechuudha garuu osoo namatti dabee hin jiraanne ofii xiyyaafuu namaaf jecha rakkachaa jiru namni gubbaan dabalamee yeroo waanaan juutti kanaanilleen ofii xiyyaafuu hin danda'u bakka iddoollee hin qabuufi jechuudha kanaaf warri akkas naan jechaa jirtanilleen of qusadhaa yoo of qusachuu baattanii numaaf nama bira jiru tokkoon keessaan daba deemtanii dhuftan taanaani ani firiin tun ammaas dubbii tana keessatti nama galaafachuu deemti natti fakkaatti maaliif qulqulleen as yaatee egaa ati akkas ta'e maaliif akkana goota maal jechuudha akkanan jedhamu bara nama jaalannaan nam tokkoof quuqamnaan dhuguma sitti dhagaamnaani namtichi tarii fedha dhuunfaallee qabaachuu danda'a akka fedhetti waan dhufe san geggeessuu danda'a isatti dhiiftee ati dhuftee waan san furuudha san booda yoo dhuguma
nama dhugaadhaan dhalootaaf yaadu haqaaf yaaddu taate as dhiyaatee ammas nallee dhiyeeffate na gaafachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaan ala tilfoonaan sir-dhablummaadhaan teessanii bilbiltan tilfoona keessanii bakka isin jirtanillee amma booda jala bu'eetiin baasuu danda'a jechuudha. Niin baasaasi eessattillee akkana jalaa hin baane inshaallah isin rabbiitiin isin ibsuu barbaadaa jechuudha. Tilfoonni isin amma natti ergitanii bakka isin jirtan waliin baasuuf hin ta'a. Akkaataan ammoo isin godhattan san mee isin haa baasu. Kanaan isinin jechuu barbaada yoo fiidoon tun isin bira geesseesi akka waan itti jirtan kanarraa dhaabbattanii yoo dhaabbachuu diddaniis ammoo tilfoona keessan ammarraa jala bu'ee bakka isin jirtanitti waan danda'anis godhuudhaaf qophiidha. Waan hin danda'u godhuudhaaf qophiidha. Eessattuu na jalaan baatanii ammoo abbichiif dha'e of hin dandamnee jette Oromooni. Kanaaf kana naa quba qabaadhaa isinin jaa akka bakka garagaraa teessanii way waattan yookaan waan feetan namaan jettanii jiraattan kana dubbiin hin taatu. Dubbiin akki taatu abbichi waan tufee arraabuufaa taati jechuudha. Kanaan isinin jechuu barbaada. Kanaafuu daawwattootaaf hordoftoota keenya amma ani kaniin itti seenee jiru ummata san waan isaan akkasitti itti naan jaan san qofa baasuu fi fiidiyoo tanaas marrattiin dhaabaa nagaan naa turaan isinin jaa hamma gartee fiidiyoo birootiin walitti deebinutti hamtuus rabbii isinirraa haa qabu akka jirtanitti haa rabbii jala naaf jiraadhaa. Baay nagaan naa turaan isinin jaa isaan ammoo bakka isaan jiranii fi kana hunda baaseeti walitti deebinaa nagaan naa turaa ani mataan na garagaraa jira ummanni kun isaaba malee na aarsaa jira jechuudha. Akka nama jaranarra jaalatanii jiranii asumaan nagaa isinitti dhaammadhaa baay.